Subhanallah guyyamaa waanuma nama ajaa'ibu bicha argan jechuudha. Amma mucattiin tun amma namni isii waraabaa jiru kun maqaan dhiira jechuudha. Maqaa malee jechuun maqaadha jechuudha. Hangama kiyyaa maqaadha malee surree godhate malee nama surrii hin qabne jechuudha. Walumaa galatti dhiira fakkaate surree godhate malee surrii hin qabu jechuudha. Dhiira jechuun eega surree godhate surrii qabaachuudha jechuudha. Sammuu ittiin yaadu qabaachuu bal'isee ittiin yaadu dubartiin maal akka taate ka beeku jechuudha. Haati isaa maal akka taate ka beeku. Siif haati kee maali? Siif dubartiin maali? Jedhanii osoo gaafatanii dhiirri akkanaa kun jechuudha. Ka deebisuu hin dandeenye jechuudha. Dubartiin isaaf maal akka taate ka deebisuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif dubartiin isaaf haadha ta'uu, dubartiin isaaf obboleettii ta'uu, dubartiin isaaf ilmoo isaa ta'uu, dubartiin isaaf haadha manaa isaa ta'uu kan deebii kana deebisuu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti ka amaanaa rasuulli rabbi irra kaa'e hin beekne jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam dhiirri kana jechuudha. Dhiira dubartii sattaruu hin beekne jechuudha. Dhiira dubartii sattaruu hin dandeenye jechuudha. Dhiira haadha ofii sattaruu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti dhiira dubartii obboleettii fi sattaruu hin dandeenye jechuudha. Dhiironni akkanaa amma inni dayyuusni kun jechuudha maqaan dhiiraa mucattii tana harka duubatti hidhee ofii kaameraa duuba taa'ee kaameraa waraabaa viidiyoo waraabaa isii warwaachisaa jechuudha. Mucattiin kun immoo aarsaa hedduu akka isaa kafaltee bu'aa bayii hedduu keessa baatee karaa baaraatiin isa bira akka dhayxeedha kan dubbachaa jirtu. Aarsaan asii kafale haganumaa. Hayni ansi tolli ansiif oole haganumaa jechaani jirti jechuudha. Obboleettiin teennatuuni. Inni kun immoo dayyuusni jechuudha. Dayyuusni kaameraa duuba taa'eet isii kana humna irratti agarsiisaa jira jechuudha. Humnaan isii ol ta'u agarsiisaa jira jechuudha. Ammasuma walumaa galatti yaa namicha nana yaa dayyuusa yaa ka maqaaf surree godhate jechuudha. Dubartiin durumaayyuu ganamumaayyuu rasuulli rabbiitu dubbatan laaftuu akka taate akka humna hin qabne beeytuudha malee dubartiin humni isii mala jechuudha. Humni isii beekumsa malee humni isii irree qabaachuu ni miti jechuudha. Maaliif humnaan durumaa laaftuu akka taate dubartiin dhiiraa gad akka taate ganamumaa dubbatamee jira jechuudha. Har'aa miti. Isiin dhugaadha sirra laaftuudha. Tamma harka duubatti ta'e isii warwaachisaa jirtu kuni dhiirummaa miti jechuudha. Warroonni baay'ee namoonni baay'ee waan kana ka godhan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Garuu dubartiif dhiirri humni isii wal qixaa miti. Dhiirri kamuyyuu dubartii humni isii dhiirri sammuu qabu jechuudha. Dubartii humni isii laaftuu ta'uu ka beeku jechuudha. Dubartii osoo isiin lolte osoo isiin iyyitee harka ol fuudhee hin dhawu jechuudha. Dhiira jechuun isa ka garaa bal'atu ka laaftuu isii ta'uu isii beekee laafina isii humna isii tuffatee bira darbu inni sun dubartiin laaftuu ta'uu isii beeka jechuudha. Tokko hoo yoo isiin loltee yookaan waa sirreessuuf ka loltu yoo ta'e inni sun maal godha humnaan isii akka caalutti agarsiisaa jechuudha. Kuni beekamaadha. Dhiirri dubartii humnaan hin caala. Garuu dubartiin dhiiraaf utubaa jechuudha. Utubduu isa utubdii jechuudha. Kanaaf yoo dubartiin mana keessa hojiin isii ganamumaayyuu mana keessa dubartiin beektuudha. Hayyuudha. Waan abbaan manaa isii wallaale kan gorsituudha. Kan abbaa manaa isiitiif utubaa taatuudha. Ka abbaa manaa isiitii duuba humna taatuudha jechuudha. Isaaf humna kan taatuudha. Malee dubartiin humna siin qixa qabaattee yookaan kana waan ati hojjechuu dandeettu miti jechuudha. Humnaan beekumsaan ni hojjette. Kanaaf dhiironni jechuudha qixxee shamarraniiti of lakkooftanii qixxee dubartiiti of lakkooftanii dubartiin of qixxeessitanii dubartii wajjin wal loltan ka humna isirratti agarsiisuuf deemtan isin dhiira odoo hin taane dhiira fakkaachuuf surree uffattan malee isin dhiiraa miti jechuudha. Warroonni akkasii sun. Kanaaf obboleeyyan kiyya shamarran keenya jechuudha. Yeroo baay'ee dhiiruma ta'eef surree uffateef shamara ta'ee si fakkaachuu dhabeef qofa
harka kennitee garaa bal'attee hin jaalatin. Dubartoonni keenya jechuudha yeroo baay'ee dhiira jechuun kasi sattaru ka ati dubartiin dadhabduu ta'uu kee beeku ka amaanaa rabbiin isarra kaa'e ta'uu qaba jechuudha namni isin jaalattan walumaa galatti. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha wanni akkana gowwummaadha malee maqarummaa miti kun namni dubartii akkana godhuun gowwummaa wallaalummaadha jechuudha. Namni kun nama isa gorsa isa barbaachisa namni kun barumsa isa barbaachisa dubartiin maal akka taa'eeti isa barsiisuu isa barbaachisa jechuudha. Namni kun osoo namni jiraate wallaalummaadha malee kun beekumsaa miti namni dubartii akkana godhu namni haadha isaa obboleettii isaa ilmoo isaa ta'e isaaf taatu godhu dubartiin akkana hin godhu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa shamarran keenya jechuudha yeroo baay'ee garaa bal'attanii akkuma argitan nama ta'eef nama san osoo waan isa hin beekin namuma bineensa ta'uu isaa odoo hin beekin namuma argitaniif aarsaan kafalinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Mucattiin tun dhugaa rabbi dubbachuuf wallaahi na baay'ee garaana nyaatte jechuudha. Baay'ee garaana nyaatte maaliif obboleettii teenya dubartiidhaan hundumti keenya dubartiidha. Yoo laaltan dubartiin haadha obboleettii ilmoo waa hedduu taati jechuudha. Kanaaf wallaahi dhugaa rabbi namni akkanaa silaa garafamee namni mucattii kan akkana godhu mirga dubartii akka inni eegu akka inni dubartii kabaju dubartiin haadha isaa ta'uu akka inni baru barsiisuu qaban jechuudha sila odoo namni jiraate. Innaa kanaaf dhugaa rabbii intalli kun baay'ee garaana nyaatte akkuma argitan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee waan akkanaarra of qusadha. Dhiira dayyuus akkanaatitti dabalamuu irra dhiira dayyuus akkanaatiin jireenya walii hidhachuu irra wallaahi dhaabattanii hafuu wayya jechuudha. Dhaabatanii hafuu wayya. Maaliif cubbuun qabu bara. Cubbuun qabu osoo heerumuun hafuun cubbuun qabu obboleeyyan kiyya. Kanaaf jechuudha dayyuusuma hin taanirra of eeggadha dayyuusa tawaa yaaduu hin dandeenyerra of eeggadhaan isiniin jedha ta'e yeroo baay'ee dubartiin of qixxeessiturraa of eeggadhaan isiniin jedha. Asumaanuu dhiironni dayyuusonni hona jala jiraattan aaruu dandeettanii dantaa keessanii ani cinqiin qabu kuuwwan immoo jechuudha of beeytanii akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf viidiyoon kun waa hedduu isin barsiisa jechuudha dheeraa fi